Asbooran nama fuute malee namni siin fuuni. Hin beektan asiin dura isin himee ture namticha mana murtii fidan biyya Oromiyaa kana keessatti abbaa manaa haadha manaa biraa fuudhee haati manaa duraa mana murtii fidde. Gaa'ila irratti seensisee jetteeni mana murtii fidde haati manaa duraa. Haati manaa lammaffaa ta'inni fuudhe tun haadha qabeenyatti konkolaataa itti kennite. Suufa itti kennite anjaa mara itti kennite. Eegas ni mana murtii dhaqee manni murtii gaafate gaa'ila irratti maa seensiftee jedheen kabajamaa abbaa murtii hanqasti seera keessa ka jiru hin fuudhina jira malee hin heeruminaan hin jiru an itti heerumee jedheen. An itti heerume malee hin fuune. Konkolaataan keessii, suufni keessii, mobaayiliin keessii, manni keessii, nyaanni keessii an itti heerume malee hin fuune. Hanqasni ka jiru hin fuudhinaa jedha malee hin heeruminaan jedhu. Dhugaami itti heerume. Eegas mana abbaa murtii chilootiin abboo akkana jedha maal jettaree jedhanii namtittiin. Maalaan duraa kanaa dadhabee afaan isaan dandeettanii jettee namtittiin. Kalas bakka kana abbaan murtii maal godha beeytanii deemaa jaarsummaa laalladhaa jedhee gabbaasa dubbiin faallaa deemse hanqasni Itoophiyaa keessa dhiirti hin heerumin hin jirtu. Kanaaf warri diyaaspooraa itti heerume jechuudha. Warri diyaaspooraa mee amma nama diyaaspooraa kana odoo wal dhabanii mana kiyyaa bahe jechuu ni danda'a? Jaraan isin hooma feestaalii fuudhadhuu bahe amman tana jettiin. Feestaalii fuudhii bahe jettiin amman tana. Keessummaa akka fedhe bulchuu danda'an dadhabee kotota keenyarraa baasi jettiin keessummaa bulchatu hin danda'u bara.